Joosii amma waa'ee viidiyoo badees irri waan qorate qaba. Joosii biraan Joosii interviyuu godhe ture barreeffamni. Maal dhabe? Waan seerri qabateen turreeti. Amma kana deemu ture. Joosii intelijeensii jechuudha. Amma waan keessatti hundumaa isaa godheefi ture barte. Viidiyoo isheen gadhiifte sana maaltu kaase? Paaspoortii mucayyoo silkii mucayyoo kana kan beeku yoo jiraate abbaa manaa isheedha. Yoo dhugaa dubbanne. Garuu viidiyoon sun maal hojii ka'e? Silkiin ishee eessa jiraame? Amma silkiin ishee eenyu harka jiru akka Masi. Silkiin ishee eenyu harka jiru akka inni jiru beektu garuu. Asii wayi tiktookiin hin kaasu. Hacee maaliif beektaa? Tokkoffaa dhiiga hin qabu. Kan geetaan dhugaa Kiristoos kan viidiyoo Sigalee tokkoffaa wantoota dhiiga qabu. Tokkoffaa meeshaa waraanaa akkasii kaasa. Malee tiktookiin barhacee ikkoo dhiigni hin jiru. Viidiyoo akkas mucayyoo itti qollofamee ijoollonni reeffa boonii fuudhanii biyya deemanii eewwaa ifaa hin kaasa sirriitti kaasa innaa gaafa deemeen immoo ijoollonni iskiriishoot godhanii agarsiisu amma isa du'e arraba keessanii galaafattanii amma immoo isa jiru immoo boolla buusuuf ajjeesisuuf namni keessan hin nyaatu keessanii hin jiraatu uummata Oromoo kan dhugaa rabbi dubbii holxatuuf gadi xatu. Wadaroo isheen ittiin fannifamte kan irraa kute ikkoo anaaf hiriyaa koo dabar maalitti beektu ammasin? Waanuma beekne tokko isaan booqanidha amma akka wanti nama aarsu. Amma seerri jira seerri waan qorate qaba. Nuyi wadaroo irraa kan ishee buuse kan hospitaala geesse kan saaxinii reeffaa ishee keessa kaa'e kan konkolaataa irra kaa'e kan biyyatti erginu madhala. Garuu dhugaan akka itti ba'utu jira. Dhugaaf guyyaan jira. Obsaa hundi keessa. Callistanii garuu namarratti nageetiifi naaseenaa. Achi ergiteettanii amma edda gaafa isheen akkas taate amma lafti bariitti mucaan san obbeekaame. Inni hunduu eegaa turaniin gaafas mana isaa keessatti ikkoo. Inni ikkoo iddoo tokko nu wajjin nanne barra. Waan tokko waan isheen taate akka isheen taate maal akka isheen keessa jirtu waan tokko waan ija isaadhaan arge tokko hin qabu. Du'aaf jireenya gidduu ture malee man. Garuu utuu hin beekiin haaseenaa. Wadaroo isheen ittiin uffannis ta'uu kan irraa kute anaaf hiriyaa koodha. Jiru ijoolleen biraas. Haga hospitaala geenyeetti haga wanta hundumtuu ta'etti nuudha bakka. Waan hunda isaa waan beeknuufi jiru baay'ee jiru ijoollota baay'eetu jiru. Kan waan kana bukeessee ol bukeessee inti ilaalu waan warra keessan beekni warra biyya fagoo jedhanii jetti mucaan tokko nan beeka nan argaa natti siqatte irraan gashalle xadeen neetuma ishee natti siqattu ani immoo nama natti siqatu irraa amman balleessuu hin dubbadhu beekuma callisa. Kan irratti siqee rakkoo kana sirriitti yeroo isheen fannifamte kan illee kafane ijoollota meeqatu jiru. Joosii biraan Joosii interviyuu godhe ture barreeffamni. Maal dhabe? Waan seerri qabateen turreeti. Amma kana deemu ture. Joosii intelijeensii jechuudha. Amma waan keessatti hundumaa isaa godheefi ture barte. Amma waa'ee viidiyoo badees amma yoo qaama seeraatu keessa hin beeku ta'e balleessite dhuguma seeratu gadhiisaa kunoo miidiyaa addunyaa gubbaa jira. Maaltu ijoollee hiisiise? Amma dhimma lubbuu isheetti immoo dhimma dhugaa ishee barbaadu immoo dhimma viidiyoo sun badeedha amma kana uummata kana tajaajilu kan naan galle naaf inni guddaan. Maaf viidiyoo sun badeedha? Maal isheen duutee viidiyoo masata qabama waan jiru garuu inni guddaan dhugaan mucaa kanaa akkamitti akka ba'udha. Dhaggeeffadha. Kan barbaadamu isa kanadha. Qaamni abbaa manaa ishee ala ta'es qaamni abbaa manaa ishee dabalatee ta'es mucaa kana miidhoo jiraate seerra isatti gadi dhiisuu hin danda'u. Garuu nuyi Oromoon aalaarmiidha nuyi. Bara hacee siyyine bara qananii siyyine isii tanimamini bara boonis ijaama inuma iyyina. Kana keessa waan hundumaa Aceeyyuu gadi galagashee reeffaa aceeyyuu gadi galagashee irraa arrabsaa ture Oromoon sitti himaa. Amma immoo takka ture mucaa kana gadi galagashee arrabsa taana taajjaba. Qananii gadi galagashee arrabsaan ture dhiyoo maqaan dubartoonni. Warra biyya keessatti ijoollee dhufee biyyaan banamee taa'utu kana godha. Ta'innaa laataan dhugaatii alkoolii caalaa nama macheessa jara kana. Seeraan gattaa'ati seeraaf waaqayyoof dhiisaa. Dhugaan harka waaqaaf harka seeraa keessaan baatu. Ilaa kana dhugaan jiru. Oromoon simmeetaawwidha daqiiqaate tokko keessumaa kophee kana baasu. Yoo mucaa kana duuba waan hawaasni hin beekne waan abbaan manaa hin beekne waan haati hin beekne jirate. Lubbuu sadarkaa lubbuutti mucaa kana deemsu jirate waaqni dhugaa mucaa kana baasu. Ana kan gama kiyyaan kanuman jedha.
malee isaati waan murtees tokko illee hin qabu. Warri kaan immoo arraba keessan baay'ee qusadhaatii dhiisa. Waaqayyoof dhiisutu caalaan illee waan dubbadhu nan dhabe. Maasta fakkaata. Dhugaa harka waaqaa keessa jirtu warri boonii nyaate anaaf isinidha malee isaati nama biraa miti. Dhaggeeffadhaa. Numa uummatuma gidiramaa arra kaabaa kibbaa gadi yaa'ee mucaa kana reeffa ishee geggeessatu baga nurraa deemte jechuudha malee kun siman gadda miti dhaggeeffatu nama. Inni waan barbaadan jedhanis jechuudha. Dhiifa malee naa godhaa malee jechuudha. Dhugaa rabbisitti maaliif yoon jedhee mucaa kanaaf sagalee ta'a kan ture dhugaa dubbachuu fi kunoo aceedha ijoollee tokko nan beeka dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Numatu mucaa kana nyaati gaafa ishiin waan tiiktagee hojjettu waaqayyo si ajjeesu illee jaarsa araqee obaasanii jaarsa arabsiisanii dubartoonni biyya arabaa waan manaa baatiif kan hin beekne bubbee duwwaan ofiiyyuu wakaayyoo mataa ishee kan hin qabne mana madaamii kee teessee kan dhiiga ofii balaqqamaa jirtu kan dhiigi gara dhabaa jiru meeqa jira? Sinii galaa waan manaa baateef kan hin beekne abukaattoo seeraa taatee waa'ee abbaa manaa fadha manaa tokko hin beektu waa'ee jaalallee tokko hin beektu ayi tiiktokii kana fiilterii paaspoortiin biyya arabaatti wal qixxeesse tiiktokiin immoo addunyaa kana muluu tokko godhee lafa kaa'e rakkoo isaa kana ta'e namni beekan gidduu badee warri wallaalonni biyya kana guunu dhugaan asitti maara. Eenyu gaafa kan mucaan kun irra illee arrabni gogeera. Boolla ishee daadhiina guutuu bishaan na guutuu maala guutuu yoo jenne waan tokko mucaa kana waan fayyadu tokko illee hin qabu. Wanti guddaan amma godhamuu qabu yoo jiraate garuu abbaa manaa mucaa kana jajjabeessuudha. Maaliif isa miidhe yoo jettanii fi dhugaan harka seeraa farka waaqaa keessaan ba'uu hin danda'u. Bor seera bira ga'a. Garuu wanta guddaa tokko jira. Baay'een keessan ganaa heerumtanii maa dhaabbattu. Baay'een keessan immoo heerumtanii mucaa qabaachuu daa'ima of jalaa qabaachuu dandeessu. Harrabni keessan waa dubbachuudhaaf hin jarjarin. Dhaggeeffadha. Harrabni namaa otuu hin ariin dhalchaadha Oromoon gaafa dubbatu. Dhugaan isinitti maal? Erga mucaan kun deemte waan goonuuf tokko illee hin jiru. Isa jiru garuu jajjabeessanii inni jiru saba kana nama kana hin fayyada. Inni boonii nyaate yoo jiraate zeegaa kamtu nu arrabse saba biraa kamtu dhufee mucaa kana arrabse saba biraa kamtu dhufee mucaa kana tiiktokitti bee koomentii kenneefi beeka dhugaa rabbisitti maal? Inni dannaqu indaa'uun dinqisiifattoonni ishee baay'een kan viidiyootti hojjetan jara bara. Orra wallaa keenyaan nuyi orra soddaa jennee arrabsinu qaba. Oromoon garuu ijoolleen biyya arabaa kanatti dhuftee baate ishee kan kutaa lama baratte ishee kan kutaa tokko baratte midira maayimii hullaan fageessitee waa'ee maqaa isheetii yoo gaafatte siif ibsuu hin dandeenye as baatee nama arrabsaa baate dhaggeeffadhaa sittama. Nutu nyaate ijoollee mucaa maatii ijoollee kana dhugaa rabbisiitti maara. Afaan keessan qabadhaa gattaa irraati. Ekeraa nama qabbaneeffatu boolla keessatti illee aciiftuuti mucaa kanarraa gadi bu'aa dhugaa rabbisiitti maa. An kan na dhibaa jiru ijoollee biyya an baate bakka. Callisaa dhaggeeffadhaa baay'een keessan ganaa heerumtu. Hiriyaa of jalaa qabdu. Rakkoo nama bira hin geenye seera beeka abbaa manaa ishee. Kan dhibba keessaa dhibba sirriitti immoo nu caalaa taa'ee nyaate wajjin dhuge immoo kunoo hacee kunoo firaa kunoo damminas keessa jira. Nuun immoo akka nama tokkottanii joosii wajjin hiriyyummaa wajjin hin qaba. Waliin jiraadhee argeera magaalaa Bishooftutti. Boonii wajjin taa'ee kolfee nyaadhee taphadhee wajjin taphadhee aasii argeera. Booniif joosiin har'a dheengadamni waggaa tokko mini gaafa bayyaanata walitti dhufamini bara 2014 iyyuu isaan hiriyaa waliiti. Bara isheen suusii meeqa keessa jirtu iyyuu yoo nan sobate kun wata ceefaa sirraan sobsuu danda'u. Bara 2015 iyyuu isaan hiriyaa waliiti. Asirriitti hin beekaa dhaggeeffadhu. Erga barri darbee fi erga isheen ifa garte rakkoon kun gaafa dhufu garuu saba Oromoo hundumaatti gadda guddaadha. Gaafa namaa fi hundumatu nama arga. Gaafa hundumtu nama argu immoo arrabi nama hundumtu nama rattaasa. Kanaaf iyyuu paaswoordii ishee eenyu fuudhee paaswoordii ishee maal takka godhee mobaayilii ishee maal takka godhee mina gabbaa shaanti. Waa'ee jireenya keetiin haasoftu. Seeraaf hin dhiiftu waaqaaf hin dhiiftu. Anaaf sibbira jira. Walitti nu maktanii ijoollee biyya arabaa ittaniin arrabsiinaa akka isaan keessaa midira maa'imii ulla biyya arabaa midira maa'imii ulla dubartoota mina abbaatu nama taale. Maal abbaa kee fida sittanii maan? Likki keessi fima dhugaa rabbii maal abbaa keessi fidda dubbii bilcheetanii gaa dubbattanii beektu. Dubbii bilchaata fiddanii beektu miidiyaa kana gubbaaraati. An siifani madaqi suuraa kee gaggalabbatti irraa faarfannaa faarfadhuu barbaada. Eenyu kana rabsaa bee nuuma mini kana rabsaa bee ijoollee biyya arabaa jiru dhiiraaf dubara mini kana rabsaa bee Saawudii taa'ee gaalaaf reedha waa rabsaa hin baane mucaa kana. Mana madaamii kee teessa ijoollee mucaa kana rabsaa hin baane dhugaa rabbii mee na rabsine jedhaa naan mormaa. Nuna rabsaan baane mucaa kana. Kanaaf waan tokkoon isinitti maara. Amma ekiraa nama bullatti ciisan dhoowwina. Bu'icha nama gashootute Hacaaluu Hundeessaa galatu. Dhugaa barbaadu nama gashootee Hacaaluu Hundeessaa galatu. Qananiifaa galatu. Nuun immoo
waggaan aarsaa barree waan ta'eef arrabni keenya illee gabii hin qabu. Amma immoo kun deemsisanii amma immoo kan biraa ta'anii eegu. Dhugaan isiitti hima. Kanaafiyyuu dhugaan harka waaqaa jirtu waan ta'eef aga barbaaddanii waa dubbachuuf hin jarjarina. Inni kan ittiin foloorsii guddifachuun malee xiqqimii tokko illee hin qabu waan nama garraamu. Gurbaan rakkoo qabdee gammachuun maaf rakkoo hin qabu gidiraa. Sagaleen koo jira. Jira sagaleen koo ifa. Jira. Waa'ee boonii kana faana hallate jechuudha. Ji'a afur dura mucaan tokko gadi fuutee ijoollee kan sooshaal miidiyaa irraa hinuman jibba jettee gadi ba'ee kan hojjete anadha irratti. Isinii galee ani Joosif boonii sirriitti hin beekan. Arra hundumtuu sobeedha ajandaa barbaade kunis jedhanii osoo hin taane qabatamaa waan beektu qabda taanaan waan agarte qabda taanaan viidiyoo ragaa qabu qobbiraa qabda taanaan gadi baasa.